بيكا يوس إنه يجني توفى بسم الله ربي هكذا دبتشيسو فندور أمو وانتين جيشو بربادو جلقة برتي بغنا منام أرارسو كل أمة ميلين هتو هيسا يوفاوروتا السوشيال ميديا فايدا من كيسا بغو منام كل أبو ماسك فالي بغو ربي نهري الحمد لله رب العالمين أمري ربي سهاري رسو غرتي أنغا ولي بينس كن وفي نمنينا مرارسو الأفيسوس يوفا ربي نابرسي ندبسي رغا ربي تسمى قفا namoonni biraa ammoo gurguddoon ustaadawwan asitti istiidiyoo kee dhufanii dubbisan ammoo maqaa isaanii dhahuun barbaadu. Laakiin ammoo si'atummaan tokkochillee addunyaa gubbaa jiraachuun waan tana ilaaltee sirreessuu keessatti bagaa nuuf jiraattee hedduu galatoomii ulfaadhu waan hin jedhee galateeffadhu hin beeku jechaatiin ittaansuudhaan ammoo haa xiqqaatu haa guddattu waan amma dura dalagaatiin turre baguma namaa jecha hin dalagne baguma rabbii jecha dalagne. waan namaatis agarre waan ta'eefi baguma rabbi jecha waan dalayne sanillee dalayne jechaatiin akkuma dubbii edda haasawinee garee keessatti xumurannee jenne jalqaba irratti artist Kadir Martu nama hunda jaalata keenya hunda kaleessa yeroo dalagun hundaa dalage malee waa kun Harargeedha Shawaadha Arsiidha Wallaggaa jedhee waa takka addaan hin qoonne Oromoodhaaf maqaa Oromootiin gartee hojjechaa ture haa galatumu jaalala isaaf qabullee innis ni beeka anis ni beeka kaleessa yeroo ani hidhamaatu mamaatiin ture Harargee keessatti bakkee hedduutti na yala deemaa Facebook isaa ka duraan jilaabbata san irratti yeroo hedduu haasaatiin ture jira kun kanumaani jaalalti anaaf isa gidduu jirtu ammoo waan hammana hidhamee yookaan haasaamuu miti ragaan kana ammoo gabaabumatti kaleessa yeroo anis laayivii seene dhugaa rabbiitti dallansuu dallane yookaan waanin haasa'ellee warroota waa hafarsanin dubbadde malee maqaa Kadiris dha'uun nutti ulfaatina maaliif jenna namni kun nama guddaadha hangafa keenya umriidhaanis nu dura innis kanarraan ka'uudhaan maqaa kiyya sin tunne maqaa Zara sin tunne maqaa nam tokkoyyuu hin dubbatne mucaa fi qofa gorfate kun nama guddummaadha kun hayyummaadha gartee wanti nu dallansiise yookaan wanti nu aarse guddaan jabduun ammoo hawaasa gidduu seeneetiin waa hedduu waliin laaqusanii namoonni akkanatti waa waliin laqan kunillee eenyu akka ta'e ammoo xumurratti itti isiniif dhufa. Namni akka namaatti wal dhaha, wal cabsa, wal falaxa, ilaa akhiraa wal ajjeesa, wal hiisisa waa hedduu waliin godha. Alhamdulillah rabbiin nuti ruuhii namaa hin baasne waliin ajjeesne nama hedduutu walillee ajjeese Oromoo ajjeese biyya keessallee nagahaan bakka hundaa'u hatta hidhallee kan jirre kabiyyallee ta'aa jiru numa jira haa ta'uti ammoo duulli akkanaa kun xawalwaalummaa yookaan waan biraa agarsiisan bal'inaatti deebina kara gaafii keetitti yoo wal deebine wal barnoota Arafaatitti yoo siif deebi'e ani Arafaati kan hin beeku isaa xiqqaa ture Sheikh Ibrahim Adam Jaaraa Rabbiin rahmataa godhuu fi amma du'ee jira umrii amma erga du'eetiin waggaa 4 akkana gaafa saniin beeka gaafa inni xiqqaadha jechuudha. Mucaa kan achittiin erga ture booda artist Kadir Martu ta'uu naaf himanii mucaa hedduun jaaladhaa daran ammoo itti gammadee ka isaas ta'ullee hedduu jaalala keessa uumee jechuudha. Mucaan ammoo uumamaan nama hundaa hin jaallata. Mucaan nama faxina akkasumas tuyyuu Sheikh Ibrahim Adam Jaarraas amaanaa nun jedhee du'ee nutu awwaalee gaafa Sheikh Ibrahim Adam Jaarraa awwaallu hayyoonni Oromoo gurguddoon qaamolee mootummaa abbootiin qabeenyaa magaalaa Finfinnee namoonni Oromoo ni qabna jedhan tokko kan hafe hin jiru nama guddaadha innis akkuma barruu isaa keessatti ibse isaaf kenne namni kun hayyuudha qabsaadha jedhee isaaf kenne jedhee malee mucaan kun mucaa kiyya jedhee tanaaf ammoo mucaa kana yeroo hedduu waan gaggaarii yaadaa fi kaayoo isaan beekaa karoora isaa beekaa bakka inni itti baratu beekaa kanarraa ka'uudhaanii dhiyoo kana Ramadaana kana keessa namoota hedduu ziyaaruu jalqabne. Garee ijaarrannee jechuudha. Namni hedduu ijaarree nama gara torbaa akkana qarqaarsa waan barbaachisu ziyaaraa goonee fi qarqaarsa irratti akkuma beekamu kun Hararge kun Jimma Arsi maal osoo hin jenne akkasuma qarqaaraatiin turre mana kanas harka qullaa deemuu irraa waan xiqqishu qabannee dhayneetiin uummata kana ziyaaru maatii abbaan keenya Sheikh Ibrahim Adam Jaaraa Rabbiin hararamuu fi keessaa boqotan kan dhayee laaluudha qabna jennee gara ganta isaanii deemnee jechuudha. Ijoollee hojjettoota miidiyaa hilifuutti dhayee achitti gaafiif deebii waa'ee Sheikh Ibrahim Adam Jaaraadha akka fuulduratti illee Rabbiin jedhe seenaa isa tanallee akka Rabbiin nu laaffise jennaan
ummatatti illee ol baafnu waan inni hojjete eenyu Sheikh Ibrahim Adam Jarraa akkanaaf jennimoo inni gaheen ummata Oromoo keessatti taphate maalidha waan jettu ol baasuudhaaf dandee mana san keessa ka akkuma isiniif jennee Arafaat Kadir Martuutu jira osoo ummaa dubbisnu ulaa gubbatti argine Arafaatis dubbisnee achi booda waan qabannes ummaallee kennee seenaa tokko ummaas gaggaafannee waa'ee Sheikh Ibrahim Adam Jarraa yoo argitan hin beeku gad dhiiseetiin jira laayiviinis Facebook irrattis YouTube irrattis gad dhiiseetiin dure san akkasiin bira dabarree Arafaati interview naa godhi naan jedhe studio nafitiiti studio nageesti interview naa godhi jennaani gaawaan tan hayyama maatii malee yookaan warra malee hin taatu haadhas bilbilaan gaafachiisee ummaa inni bira jirus gaafachiisee innis hayyamamee an hedduu ashara lawaakhir keessaa yeroo dhiphaadha karaa studio kiyyaa geessee jechuun studio kiyyatti gunin fidu interview kana godhina tulfaate guyyaa 2 nabi olee bulee jechuun mucaani achi booda interview keessatti illee inni interview dhaaf na cinqee na dhugamaa ta'e rabbi interview sanis illee waaddilas illee itti qophoofne idis dalee waqtan ta'e sirriitti illee hin bareedu achuma kaayee mooraalii hamlee mucaa kana ni cabte jedhini interview ni gaafatan interview sanis interview godheefi interview san booda gaa achirratti gaafiilleen gaggaafadhe ni jirti akkuma san argatanii mucaan guyyaatti dhalate ji'aatti dhalate baratti dhalate eenyurraa akka dhalate hunda takka lafa kaayee abbaa isaa Kadir Martuu si malee ta'uu himee waa hunda quraana nuu qaree rabbirraa haa jaallatu waa hedduu nuuf himee nama isa guddise nama sadii yaamee sadiin keessa abbaa dhabe jennaani akkam abbaan keessa guddisuu keessa gahee hin qabuun jedheen maaliif keessa hafuu sanatu natti dhagaame natti keessa hafuun tun natti dhagaamtee abbaan kee gahee keessaa qabu jennaan lakkin qabu naan jedhe tarin illee daa'imummaa waatti jirtu malee osoo nama guddaa ta'eeti yoo manni illee guddisne silaa na guddise jechuu ture dogongorri sun akkasuma nan mul'ate ijoollee waa idiitu gootu silaa waan kana illee keessaa muruun kamalu nuti ammoo guyyaadhaan nama haaraa ziyaarra waan ta'eef ijoolleen idiitu gootee waan san gadhiifame jechuun wanni sun dogongora akka taate qalbiin keessa na beekte waan san illee ittiin gammanne wanti amma ta'ame kun illee achirraa ka'amee facaate jechuudha gaafii san irraa kan ka'e viidiyoon isaa gadhiifamee sa'a 24 gaafa gahu Facebook ni gubatee jechuudha. Kun paartii lamaan see kana jigootee yoon dogoggoruu baadhee yeroo lama kan maxxansite. No, bakka sanatti dhaabbadhu. Stop. Dhaabbadhu. Tole. Stop. Dhaabbadhu asirratti. Kun waan katana miti. Ki dubbiin jirtu interview jalqabaa sana osoo hin ta'in jalqaba kennineefi jirra. Jaarsa gubbaa guddisee. Akka fedhe isaa ta'u interview lammadaati. Bakki badiin jirtu interview. Bakka sanitti deemu jira. Ila malee achirraa guddisee dhaa miti. Bakka itti deemu jira bar deemu jirti akkaataa itti deemu. Bakka viidiyoo ati kaasaa jirti qaamni. Kalas. Yakki dalagame sun mucaa kiyya fidanii fedhe. Kadir ana isin jiddu jira inshallah eda hasoine tawba fitanne ummataaf ibsuudhaaf dhufne malee nuti waan biraatti dhufne eda tawbanne eda baditi walitti hasoine eda finne obboleeyyan kiyya waan sila sekendi lamatti taatu mee Kadirin gaafadhaati Kadir perfect kaayuudha gogaasawan perfect kaayu harki balleeyse thank you namni balleeyse laal namni balleeyse dhage harki fudhate deebisee kennuu danda'uudha qaba akkana dhage Kadiro walda geenyam afaan nuga perfect haasa'uudha ka afaan Oromoo haasa'u jiraami maal fuutee mataa gubbate duuba akkana yaabbattuufi afaan Oromoo haasa'u jiraami maal ilmooti ya fuutee achirra baaftanii Kadir kitaaba biraa haasa'uudha re Sheikh Kadir aadaa biyya balleessu duuba ho no akkana seeraan haasa'uudha dhiifama hawaasa jechuudha ka aadaatiin paabliikii irratti haasa'u jira dhage paabliikii irratti haasa'u jira seeraan haasa'uudha Kadir dhage seerri gartee carraa siifin kanna carraa keeti eda haso Kadir gaafni si gaafadha eda haso inen finne way khijiba dubbin tun perfect eda haso inen finne Kadir na dhageessa Kadir Maka fite egaa fite booda haso perfect fitu haso okay dhaabbadu Mariyo sin guddise Mariyo haso amma na dhageetu jirtu haqiqatan araara sakanatti barbaadanii waan yakkite sanii dhiyoo magaafachuu viidiyoo sanii irratti asbaaftee mucaa kiyyaa barbo Kadir mucaa kee namni sin jiru haqiqatan mucaa kee namni sin jiru dhage dhaabbadha isin
Kadir ina dhaggeeffachuu tinjire Kadirnallee kabajuu tinjiru obboleeyyan kiyya insha Allah taala akka amantii islaamaatitti wanta akka tolchuu fi eda haasoyne eda finne if booda nu deebisu Jamal Kadir Martu assalamu alaikum hayyuudha kabajaalleen sii qaba sirrallee hin beeku anaa sitti haasa'u jira Kadir namuu feesbuukii qabdanii agguus deemtanii kara feetaniin haasoytanii waan jiru dallansuu waan fidan jiru eeda haasoynee zaame qoliin haasoynee waan kan ragaa wajjin qaba san cufa finnee dhumte nuti hawaasatti ergaa dabarsuu dhufne malee thumma aamanu summa kafaru jirra wallahi atis ani Zaraanis Heydaris dubbii carraasii beekan nuti ummatatti ergaa dabarsuu dhufne malee sanii miti viidiyoo dallansi dhagee viidiyoo bakka irraa kaa tokko hawaasaa akkanuma kaaniin jennu haasawa ibsuu jirraa miti namticha yakka dalagee Heydaritti eeda irra walii dabartanii fixxanii jettan Videos khasa jenneni videonis khafamte jirti godamte dhiifama siin jaani asin jette maaltu haaretti dubbii jalarraa ol khaase yo khara mootummaa taates wal khasasu dandeessan khara amantiitis wal khasasu dandeessan ammo akka islaama tokkot isin jidduu jira akka oromootitti an sababiraati ati islaama inni islaama hundi khej maaltu social media irratti waliin nuudisiise amma eda haasoyne private akka mootummaa fitanne sije chamaleen diisu jazakallah finneebar irra dabar rabbi charan dabar ya te rabbi charan dabar ya obboleeyyan kiyya taala namni wal dhaggeeffachaati sin jiru wal dhaggeeffachaati sin jiru Kadiris na dhaggeeffachaati sin jiru ni aadaa namni hundi aadaa solis beekee dhaggeeffatee waan ni jechuu qaba ancarraalle nama tokkoof isaafis kanneetiin tartiiba deemuu deema nama taqriban nama shaniitu daawwatu jira warri gartee nu daawwatu kunillee bu'aan isaan fidanillee takka hin jirtu warri social media haqiiqatan rabbi subhanahu wa ta'ala callaadha malee yoo namni waliin dhaggeeffanne haqiiqatan waan takka waan haqallee kanatti hin barbaaddatan shari'aan teenya karaa itti barbaaddatanii namaa gootee jettee karaa oromootitti illee akka itti barbaaddatanii jira namni bubuurra ajjeesin jiru yakka gartee Heydaris nama ajjeesin jiru Zara nama ajjeesin jirtu Kadiris namni raaduu en jiru waan jecha dubbatame keessatti akkana wal godhuun tun haqiiqatan rabbiilleen kitaaba keessatti hadiisa keessallee hin jaalatu akka oromootitti illee hin jaalatu warri daawwachaa jirtan haa murteessu eda waan kana waliin haasoyne hunda finne arra waan dhufneef akka Kadirittis haasoyne isattis waliin haasoyne dhufnee waan kun obboleeyyan kiyya isin warri social media irra jiru kallatti takkaan oromoon akka warratti hin duulle sababa Kadirii fi Heydarii fi Zaraatti warratti hin duulle jechuudhaaf dhufne annama tokko wajjin dhaabbadhu Kadirii wajjin dhaabbadhu Heydarii wajjin dhaabbadhu Zara wajjin dhaabbadhu haqa rabbii jecha wajjin dhaabbadha kitaaba wajjin وإن يوني وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول يجون هي كوسيو بيتن يو والنبدن جمع قرآن هاتي جمع حديث هذه بآيات namni lubbuu walii dhabeewu irraa akka gumaatti fudhatu qaba namni lubbuu wal ajjeesin jiru rabbii jechaa wal sodaadha hawaasa irratti haasa'u jirra mana keessan jiru piraayiveetii akka edaatitti jiru jecha keessanis laalladha namni eegarra deebi'e mana tokko if jalaa hin diigu eega waan takka jaare dhiifama waliin jee eda wallaahi wa billaahi wa tallaahi rabbiittiin isin kakadha akka ummanni kun irree walii dabree fixatee jiru asii achi kafadhe haa amanu kafadhe haa kafaru an Kadirillee obboleessa kiyya Zaraanis obboleessa kiyya Heydaris obboleessa kiyya mee gaafiidhaan isaan gaafadha Zahara eda waliin haasa'inee turre badii teessanis fudhannee dhiifameettanii Kadirin gaafanne dhiifama gaafannee jirra dubbiin Heydar atos eda gartee akka yakka badii teessaniitiin hundi keessan dhiifaman jenneeni dhiifama gaafachuu ufallee osoo hin taane har'as hin deemtanii booda walii bilbilee beekaa akkasuma oli haasofni waamee hojii xumurre ayya Kadir kiyya jarri si balleessanii waan viidiyoo godhan dhiifama ja'anii si gaafatamoo edas hin gaafan sagaleen ta'e dhageemu amma sin gaafanne jechaan jiru hoggaa soitu ayya amma hin gaafanne jechaan jiru hin gaafanne jechaan jiru akkas badii isaanii amma waan dhufne dubbatan amma war haasawa asirratti haasawa hin dhufne haasawa eda haasoyne miti waan si gaafachuu amma waan har'a dhufne hadafni keenya walii gadi maaliif dhufne nuti duraas social media kanarra maaliif dhufne Araara eda san akka ummataan gartee badiif hawaasattis balleessin hawaasa waan kan akkana taate dubbii dhaabbata Ustaz Jamal ana matan dhuga feeta hawaasa gana kana be ogguli bameeka
wanni kun mataa kiyya keessa deemee na naannawa wanni ta'e maaliif si deema eega takka namni eega rabbittuu kafaree namni rabbittuu kafaree rabbitti deebi'anii ilmi namaati ana natti dhaga'ama hoggaa haasa'u garuu kiliira haasa'u qaba amma jaalatti jibbite kiliira qabda kiliiri haasa'u jennaan hin haasa'u maaltu kiliir hin ta'e nu himeeyye carraan si kanna jechuun tartiibaan carraan si kanna maaltu kiliir hin ta'in carraan si kanna hin lallabin kaa Kadir kiyya carraan si kanna Mario jenne jechuun tartiibatti himu jira obboleessa kiyya daawwachuu jira dirqamaan artist Zara mee carraan si kanna Zara ti haasawe jechuun namni hundi bifa adda addaatiin akhlaaq adda addaa qaba namni ana silaa kaaree waan kana waliin sin dhiisee deemu namni illee nallee walillee kabajuutti hin jiru kitaaballee wal kabajuu mee Kadir himataadha maal jara kanarraa barbaadda akkam barbaadda inshallah sagaleen ta'e hin jirtu hin dhageessu amman hin dhagee gaafii si gaafadhu qofa namni deebisa sila akka miidiyaa irratti dhufe gaafii akka intarviiwutti deebisa anaa kabajaaf akka obbolummaatti isin afeere mootummaan takka isin finne qawwee isin qabee isin finne fadhinnaatee isin dhuftanii isiniin jaaladha hunda keessanuu ammallee gaafii namni gaafatu wali kulli sawaalin jawaab jaa amma bar fixee bar amma fixeetiin jira bar maal fitte amma fixeetiin jira ayyee fixeetiin jira amma akkam jennee finne amma bar irraasee bar laal dirqamaan laal amma laal dirqamaan afaan jabaatanii waan feetan gootanii an miidhamaadha laal waan feete yoo goote siifina eda okay perfect gaafate dhiifama gocha ta'eef dhiifama gartee dubbii ajjechaatti raawwatan dhaabbadhu mee yakki kun yakka maali lubbuu Kadir anaafetee haasa'u jira maanoo jinnaa soyne maanoo jinnaa soyne na dhaggeeffachuutti hin jirtu jecha tokkoon dubbadhaa kudhan dubbachuu jirta jecha tokko hadisan demoralize nan godhin ka hadisni barakana qabsito son ta'in hadisan lafatti nan qabin ka seera dabeef deeme malee hadisan lafatti nan qabin ka seerri hadisan lafatti nan qabdu maalin si qabu bibar ana bilisoon suufi malee naan gabroom suufi miti ayye ashiri karay ka deemi ayye Kadir خلاص كلام كلير gaafin si gaafadha kiliirii as keessatti kashi mootummaan xabaqaan amna bitatellen hin jiru natti balleesse soorii jechuu qaba dhaabbadhu eeda fidhanne eeda siin jee moo hin jenne atu afaan keeti jette eeda siin hin jenne waa eeda Kadir eeda hin jenne جنة كنير جت thank you بس thank you so much جزاك الله وشهد شاهد من أهلي إنه رقابة إده هذا ده كاميرا كايو رقابة أما إنه جت شو ديمنا سوري نقافة قبل لابدو أمة رموتين لابدو تا أمة رم مجان خيتي مجان كأمة رموتين متأتي خينيا مجان خينيا هيدر خيتي زاران استيتي ولين جت شو جرا ما لابدو وين سجى خدير أنا في مجاك ينا تبيكا خدير واي مجاك ياس كيس نرى كيف شو تنجر تجا مال جونره هذا أمتاتي بالليستن هذا في سير يولين جرينا أمتاتي بالليستن هذا تلفني أمة كتالا ولين دوان فرق كتالا ولين اوكي خدير سجلت كاسيتين سكابا جرا فين شراخنا زارا فين شراخنا ان شاء الله سجلت زارا السلام عليكم ديادو زارا ايدا خرغرتي هاسوينه ايدا دمتي جرتي اما دبينغا او ويتو ما جامل ايدا ديفا ما غافتني ان لين غرتي ديفا ما جي دبين دمتي مون دم زارا دبين نمتتي كدير نمو كدير نمنو فاروامتي وامدما والبيكنا انس نبيكا ركو جرون دايف سنه ديفا والغا فنيت امره غمدي فول غمچوت ان ولي هاسوي ديم هيدر اكسمت اللي هيدر شفتي زعامه قاسوين رغان جرتي وانا كون ديو بلجين كي يدغا فيتن اننو جي سغليني فغاتا انا برانا مون ندولتن بليز فغاتو taate obboleeyyan kiyya warri social media gartee ilmoo Kadir gartee ilmoon tahee darii miti tazaaraati miti ta Kadiri tiyyaa miti waanni gartee hawaasaan illee waan ijaan jirtu hawaasni diluma yakka dalagachaa jiru kanarraan yoo gabaabbatee wal dhiise malee gartee heeraaniin gartee maatii gaafatee akkasii waliin fide interview keessa hin jirtu tan itti deemuu jirru Heydariis gartee adeemsa keessa himuu jira akkamitti waan kun ka'ee dubbiin tun qayyaramtee jijjiiramtee ahwaalli kun dhufee kan joo ibsu jira
ammoo abbaan haqa barbaadu yoo hin dhaggeeffanne dirqamni namaa hin jiru amantii tana keessattuu faman sha'a falyu'min faman sha'a falyakfur abbaan fadhe akka faru abbaan fadhe amanu eeda dubbii fitnee za'aa meeqaasoyne umrii itti fixanne an Kadir obboleessa kiyyaa miti Zaraan obboleettii miti Heydar obboleettii miti amantiidhaa fi namni waan takka arke shari'aan teenya unsur akhaaka dhaliman aw madhluman isaa if zallamuu fi takka kanama zallamu gartee daangaa irratti tarkaanfadhu sirreessi nuun jetti sani eeda dubbii eeda dhumte haareetti nuti waan dhufneef hawaasa dubbiin dhumteeti tasgabbaawaa jechuu gartee namni Heydaritti balleesse mucaasaa yoo taate viidiyoon san sirrii ta'uu baattus gartee dhiifama wal gaafatanii dhumte namni biraa kan xabaqaa namaa ba'u hin jiru gartee guyyaa boruutullee lubbuun akka arraa kanaa miti lubbuun ka'umasiiti gartee guyyaa dirree maasharii dhaabbattee ka'umasii herreegamti sani mee Heydar asirratti mee inshaallahu taala ergaa hawaasa keenyaa fi hundaafuu waan itti dabarsitu inshaallah. Bismillah. Akka nama miidhamaatti namni irra miidhamee hin jedhee yaadu dubbii tolchuudhaa fi dhugaa jirtu lafa kaa'u jira. Sadarkaa awwaalaa irratti waan edda haasofne keessaa yoo an hangana itti dabalee hangana irraa hir'ise ati sabu Muazin har'aa miti qiyaamaas ragaa baata Zaraanis ragaadha. Akka addunyaatti ammoo ragaadhaan lafaa qabna waan kana moobaayilli kenna moobaayila tamaare kabarate sagalee waraabaa sagalee nama kamitu silkiin silkisa kuriititi silkiin qoccu qoyeetiin waraaba sa'aatii fi sekendii wajjin. Yoo awwaansa irraa ka itti dabalu yookaan ka irraa hir'isu taate hawaasnis ragaa baha malaayikaan rabbi hundi ragaa baha har'as borus jechuudha. Yoo waan kana kasobee jechuudha. Gama biraatiin ammoo ati erga Oromoo taate namni Oromoo tokko Oromummaa fi aadaa fi safuu uummata Oromoodhaa waa hundallee beekuu baatu irraa waa xiqqishu beekuun dirqama jechuudha. Akka aadaa Oromootti dubbii bahan dhorgan gala dhorkan malee. Walii gallaami. Dubbii bahan dhorkan malee gala dhorkan iyyuu. Akka aadaa Oromootti nama hangafatti muran, abbatti muran, Kadir abbaa keenya, abbatti muran yakka. Gartee abbaan kan keessa dha'uudhaaf yoo inni oggunii inni sitti fiigu, yoo jalaa dheeksites sitti muran, yoo jala dhaabbattes sitti muran. Maaliif yoo jettee oggunii fi ati jalaa fiiddu osoo inni si dha'uudhaaf fiigu, yoo inni osoo kufee caccabeeti hoo jedhee jaarsi manguddoon sitti murtii jechuudha. Yoo jala dhaabbattes dhahuudhaaf abbaa kan kee tuffattee jala dhaabbatee akka aadaa Oromootti yakki nama murama. Oromummaa irraallee waa xiqqishu waa beekuun nurra dirqamaa jechuudha. Amantaa Islaamummaa hunda beekuullee baannu waa xiqqishu irraa beekuun dirqamaa jechuudha. Waan kana keessatti ka haasawu hawaasni ana daawwatu nu daawwachuu jiru kuni hanqa kana hawaasni naan godhu wayis naan godhu. Haqa rabbii lafaa jirtu tartiibaan fidee lafa kaa'u jira malee an waan biraa hijiba saasaan jiru dogongoras dubbataan jiru lakki yoo jettan sagalee eda itti haasofne lafa kaa'uu hin dandeenya. Atis ragaadha خالقنا مو خساسة وجاسة جرو خالق السماوات والأرض إنس هندا الراهو أمو رقادا دبيو ترتيبا والهمة شوتا أنهمنا أمس هنمنا أمس ترتيبا نقاير تلفخيرنا كيسا أرارمنا رفنا أسين وانجرو حق أجرو لفخاو أف رفنا أولو لامتيجي إن شاء الله يا ربي انفئي يا ربي انفئي دودوني هندي خينياو خالق أبرا والقافة أدمنا ورّا بديها سو ورّا صبها سو هنداهم قياك أما ودنيا تلقيتو متيجو تكتكا والقافة أدمنا بإذن الله تعالى متي ينان أمس ولا رجع فنو رجايرتو حواسة تساهمنو خدير تساهمو ست تساهمو هذا بدأ هذا كيف بدأ يونين توان قرر يونين سبب نكبا خدير تبلمي ناس أتس akkas galatoome akkana kun oguna chidhaa bisin jee dhaabu manamni yoon ani dubbadhe dubbachuu jechuun ani gartee guyyaa barootillee ragumaan isin rabbaa malee an kitaabaan waan isin qabuuf namutu geemni waan keessa jiru gannaqa jaan gartee kan aannan keessa jiru aannan gannaqa khamriin keessa jiru khamri gannaqa kan deemi keessa jiru deemi gannaqa ani waan hadiisaan taate malee manguddumaanis ni jirti manguddummaa akka beenutti maashaallah Kadiris obsitee taa'uu keetiif na wajjin galatoomi Heydarillee galatoomi Zaraallee galatoomi haqiqatan obsa rabbiin hedduu isinii kanne sagantaa tana fidu godhuudhaaf saamee qasirra taa'e Kadiris gartee Zaharaanis waa hedduu tattaafattee goote Heydarillee akkasii isaan cufa dura asirra ture galatooma kallatti dhufne namoota kuma torba maaltu kana dhageeffachuu jira obboleeyyan kiyya safuudha yaa obboleeyyan kiyya rabbi subhanahu wa ta'ala wanti qoo jecha takkaa jecha namni salaata keessatti dogoggora namni qatlitti nabiyullaahi Muusaa fawakazahu Muusaa faqadaa alayhi ni beeytan daa'ima boksuma kana dhee ajjeechaa ittiin feene namni kunis waa adda diinaa hin feene anaa kana dogoggora yoon asirratti yeroo amma godhu jiru kana isinillee dogoggora natti aartan faadha rabbiillee asii gammadu barbaadna Kadir kiyya hayyuu keenya guddaadha eda fixannee naafeetis waliin haasoo illee tanaa jennee waliin dhabnu ilmi keekiyya anis keeti
isinis ta'eeti hundi akkasii naam nuti waan dhufneef hawaasumatti gartee badiin baddee eda araaramne obboleeyyan kiyya tasgabbaawa akkuma mootummaan tokko as bahee tasgabbaawa lafti nagee akkuma Juwaar gartee waa allabsa dabarsu abbeen dabarsu Doonaald Tiraamp dabarsu mootummaan Raashiyaa dabarsu waa hawaasa kanaa dabarsina jenneeti malee waan biraatii miti karaa biraatii nan fudhatina atilleen galatoomii mee carraa gartee Kadir kiyyaafiin kannaa gaafii lamaa sadii wal gaafanne ergaa hawaasa kanaaf dabarsina badii warri balleessan badii parsantiin qataate edetti murteessine balleessan waan san godhuu walumaan haasoyne gartee turjumaan nu idduun jiru afaan tokko beena afaan Oromoo dubbanne afaan Ingiliffaa hin dubbanne saniif badii edaa fudhannee dhumtee uummatattillee as baanee barreeffama isinii himee waan isin shawwadin waliin jirru akkasin labsa dabarsine dhufnee uummata kana gartee akkana hawaasa keenya nu hoffolchaa gartee dallansuu walitti isin buufne sababa keenyaan Harargee fi Arsiin akka walitti hin buune Kadir keenya hundi keenya gartee Kadiris hawaasa kana waa hedduu godhe ilma isaa sababaan itti dhiisee biraa deemee lubbuu isaa baraaruuf hawaasa kana wala obaasuuf Heydaris yataamaan gargaara jedhee miidiyaa dimsaachi hisammaa taatu miidiyaa haliif waan hedduu godhe Zaharaanis asirratti nama miskiina hidhamee biyya Arabaa qabame nama adda adda rakkina adda addaa qabamu share gootee viidiyoo kanaa fi deebii waan biraatillee gootee feesbuukis illee nama kannuu turte tana namuutu bifa hedduun waa godhe aniin kunis hawaasaan tajaajilu jira Kadir hawaasa tajaajila namni hundinuu hawaasa ofii tajaajila Oromoon takka qiblaa takka waliin qabna afaan takka dubbanna gartee nabiyyi takka qabna guyyaa kaayyoon teenya tamboruutillee jannata tan arraatillee bilisummaa deemnuuf yoo nuti akkana itti fufne warri kumni 8 dhaggeeffachuu jiru abadan bilisummaan hin jirtu abu hawa abadan diina rabbiitirraa gorree nuti rahmata walii godha alaa tuhibbuuna an yaghfira Allahu lakum Kadir toobadha gama rabbi deebi'a waa takka jeeni dhiiseef jee wallahi mucaan kiyyaa saa toobatu ilma kiyya jee gartee ilmi isaa akkasi ilma isaa fadhu qaluu dandeenya akka fadhe godhuu dandeenya dogoggoran jarri kun sani hawaasa keenyaaf waan isin gaafadhu amma mee Kadir kiyya carraan si kanna jarri kun hawaasa balleessanii si balleessina siin jee waan dhufneef gartee ana haasawa islaayisanii haasawa bakka teessan bu'eetiin haasawa mee hawaasa keenyaan maal jetta sababa keetiin tuuta si jala gareessi namutu anillee nama jala deemu tokko hin dhabu hedduu si deeggara anillee tokko na deeggara Oromoon tun kaafiraa fi muslimaa fi waaqeffataan hundis jala jirti hawaasa kanaan maal jetta arra waan ta'e kanarratti dhiifama jaraaf edarra dabarte ummata kanaafis Heydarii fi Zaaraafis waan dhaamtu hawaasaafis anaafis waan dhaamtu insha Allah taala akka jiru bareeddu waliin jiraan Ramadaan dhufulle rabbi nu deebisu That's fine. Amma ani wadinin je an ololan kafne ummanni. Lal. Ummanni olola kaasan waan jawsan tuna aarse. Ummanni ololan kaf. Ummanni waan jiru irratti ummata kana waan tajaajiluuf gara ummataatiin iyyan nama tokko. Ummanni innan sa jiddutti waan ogaa uumamu ummanni Oromoo ni dubbata jechuudha. Akka amma dura hawaasa si komandoo gantuqo gocha saniif balaa meeqatu bu'e hedduutu dubbata kabajamoo elemoo alii guddaa fideetiin abdii abbaa jabal fidee achirraa dhiifama gaafadhe ummata hawaasa kana anaatu interview si godhee waan kana diinuu jee guyyaa san gaafaan dura wal barra nu gaafas wal abdii abbaa atillee na gaafatteetiin akkas godhe kanaaf si gaafadhe tunis akkasuma arra kalas balleessinan natti kaan galatoomi akkuma tunis waan kanaaf anis olola kaasan ummata Oromootiin jechuun hin danda'amu isa kanaan didala gaafasis jarri balleessa harki fudhatee warri sirra duulee deebisee kennuu danda'a hedduu ture akkasumatti hedduu sirra duulee arraas duulee akkasumatti deemu ture saniif gartee deeme olola atilleen kallattiidhaan gaafas dhiifama hawaasa kiyya sababa ani Oromoo gartee hunda kutaa kudha takkaan hin jaaladha ani si komandoon arabsine nama dhuunfaatiitiin addatti dhaaba siyaasaa keessa waxuune jette arraas isaan deebi'anii ilma kadi balleessine sitti hawaasni keenya tasgabbaa nuti isaan dhiifame jechuun isaan irra jirti akkas sani akkasuma dhumate akkuma tagaafateeti hawaasni akkana social media irraa lolu kun sillee arrabsuu ture anallee arrabsuu ture hedduu sani Esuma kan. Kanaaf an hawaasa Oromootiin gaa eega namni dhiifama walii godhe dhiifama gartee tarabbii walii goonee jirra. Abshir. Kalee isaa saabaluu kana na godhe jee maqaa namaan qaba. Abshir. Inkaasus haa ta'u mucaa ittiin hime ta'uu baddu haadhatettis ta'uu bachiisni jee. Akkas bareeda. Gochi sun garuu gocha silaa ana ajjeesu ture.
gocha fokkotaadha. Akkaan if gaaga'u gocha godhe. Fayyisoon qoqqatanii beektaa dubbii. Main point wanni yaadame haa ta'u walaa kulli halkanaas jennee sanis jennee afoonaan illaa afoonaan illaa. Akkana hawaasan Qophaa'e anaanis ji anaas na arsite anis na balleessitee jirti anis na balleessite. Afoonaa hawaasa immoo walitti hawaasa kana dhiigaan gartee dhiiga dhiiramee qaatiin walitti jaarre hawaasa kana akkanumatti gartee akkana taa'uu fi kompiitaraa fi interviidhaanii miti. Abshir. Aber ammanatti anattillee ana kiniin je ana dhugame anis ergaan siime anas natti hawaasni kun dhiigaan gad dhaabbate na arsiteen si jeni sitti ni madde afoon Allah ustaada akana bas Zara afoon Allah ustaada galatomi huma eko qonama fitanne baramma jechun duru atis maqaan doyin elis akana nagiyan walin jiran walin amalle buloki walin gonu walin jiran aduna tarakanu ankana bo rabbi sirra galatu abshir akkana gaayee aamin garuu immoo takkitiin hin dhaammadhu dhaammadhu hawaasa kana ammas yoo ta'e dhiigaan gadi dhaabne tokkummaa uummata Oromoo akkasi dhaabbatte ni beekna lubbuu meeqaa itti dhabe dhiiga daa'ima meeqaatu dhiira meeqatu ulamaa'ii meeqatu badii gadi dhaaba shakkii malee dubbii siyaasaatiif jecha gartee hawaasa waliin dha'uun kun ammas yoo kan rabbi sodaatan ta'e haa dhaabatu hafu qaba toni balaaleeffan dhaabbachuu qaba nuufi warri siyaasaa nuutu walitti beeka nuu waliin dalagaa ture waan ta'eef Jawaaris waa waliin dalaynu nutu beeka dhiisi ta'isa Adiyyis waa waliin dalaynu lammaas waa waliin dalagaa ture nutu beeka hundaa'uu ni beekna hawaasni kun hin beeku hawaasni gaafiin isaa gaafii tokko ta'e mirga namummaa isaa gaafachu hawaasa Oromoo irra ni jiru mirga namummaa isaa tokkummaadhaan osoo faallaan ta'in gaafachuu Jawaaris ta'e Abiyyis ta'e abbuma barbaade mootummaa kamuu akka hawaasni addunyaa kun gaafatutti. Islaamummaa asitti diiganii asiinis waa meeqa diiganii iji kun gamaa gamana islaamni siyaasaa jecha waliif faallaa ta'e wal fixuun kun duula rabbi irratti banuu diin rabbii balleessuudha irraa gaafatamanii bilisummaan baananiis hin jirtu qofa qaban. Akkas nu rabbi nu hafidu galatoomi jechuun waan biraa keessan seennu arra ta'eeti guyyaa tokkotti gad deebina ta siyaasaa tanaas itti deebina arra siyaasaa nu sadeeni nu afran kanaati inshallah baay'een si jaalladha rabbi sirraa jaalatu ergaa hawaasaa dabarsite araaramnee jirra dubbiin dhumte asirratti hawaasa walitti hin buusina hawaasni kun dhiigaan dhufee akka laayyootti uummata addaa hin diigina obboleeyyan kiyya gartee Oromoon takka akka feetan taatu gartee hin diigamtu Oromoon asii achi addaa hin diigamti naannoodhaan kutaadhaan jettanii yaadina akkasi deebi'eema inshallah ta'ala Zaaraa fi carraa kana Zaaraa atis hawaasaa fi Kadiriin waan jettu edaa saasoyinee cufa jennee carraan keetii atis inshallah ta'ala nu aarsitus dhiyaadhu inshallah ta'ala. Hayya jaalatamtoota kabajamtoota ilmaan Oromoo sooshaal miidiyaa keenya weellisaa keenya jaalatamaaf kabajamaa weellisaa Kadir Martu namoonni baay'ee dhimma isaa kana fuudhee nuti Kadiriin amma durallee aniif Kadir walitti dhiyeenya baay'ee qabnaa waa hedduu na gorsee waa hedduu na barsiisee Kadir nama bakka guddaa na biraa qabu yeroo amma dura sirba hojjedhee ture waan sirba sanii irratti baay'ee na jabeesse waa hedduu natti himee akka jabaadhee akka sabaaf hojjedhu ergaa hedduu na dabarsuu ture wanti amma nuuf isa walitti buusu yoo jiru wanta kana namni akka hammeenyaaf hojjennee waan hammeenyaa wal qabatee fi daa'ima kana akka achirratti dhufee haasawaa taasise haadhaa feejiin kiyyaa achi dura bira jira gaafa mucaan laayivii dhufana Heydaruu bira hin turre nama haati bilbila bira keessattu bira jira dhimmi inni dhufee fi gubachuu feesbuuka Heydarii ibsuu deeme daa'imni achi keessa wantoonni inni baballeessoo jiraate balleessaa gama keenyaan uumame nuti fudhannee jirra. Kadir abbaa keenya waan fedhe nu haa godhu. Kadir uumaa wanti nu godhayyuu hin jiru. Namoonni jidduu keenya deemtan nuuf Kadir nama walitti illee dhiyaatee rakkoo jiru innis nu gorfatee nuti isatti himannee nu sirreessuu danda'u. Ammas rakkoon kun wantuma namni gara namni fudhatee fi ka'umsi dubbii akkas hin turre. Maal jettaa Heydar? Ni dhaggeema inshallah sagalee na bira hin jiru jaa hin dhageenya abshiru maatu ati itti fufi. Ana biraallee baay'ee hin dhagahamu. Abshir sagalee ni jira itti si dhageenya namuutu. Hayyee yoo na dhagaa jiraattan. Annaa weellisaa keenya jaallatamaaf kabajamaa Kadir Martu ilmi isaa ilma keenya namni hamtuuf asirra fidu hin jiru. Kan isaa kan keenya keenyas ka isaati. Ammallee Kadir nama akkamii akka ta'e sirriitti nama waa baay'ee na barsiise.
إني بيكا إني هما قال مرات إني بيك واحد دنا برساتور واحد دنا جبيساتور هم ميديا لما تنسبنا نهدوها بلينا فتوتوري نمون نواني بيك نف إما هنا كيسة جلني أقوال لم يهمتو كدير الرت الدلجين وتكدير الرت يهمتو الدلجين علمي ساكن مجان كن هاي دربيا رابر ديمي تواتا أما سوانت برافد دراسة جلينكو نجرا نمون نرد دولتنو أبسامي بوب ديمنا يو ساعتي وان مجلس بيكسبني أمس ديما كان نمون أكا همينيا تتفلتني وابا يتوتن ببين أكا سيساني ميتي دائما جل كبا انتربيتا وفي ساتي هادة واتجيسي أمس لا يبسا كدو فيها كتاسي سي هادا بيجي كي يمو نموني كان واي بيجي دبتن بيجي دروما برجلتي هايدر بويا كان برنتوري جولة إديتينجي هجتو تو أتجرا غافا دائمني لايبي سينو بيجي دروما برجلتي لايبي أكا سينو كتاسي سي هادا فيسبوك إسا غوبتشو فيسبوك هايدري غوبتشو أمتا بيكسيس جتة سينسيفتي مالي هايدر ردولي جتة تيمتي المافبان إيسا وليتو دولاني جو إيسا يو ولنجيسن نتسي مو نما أبا فيلم أدبان سومتي هايدر دائما كان يبغى ربنا دائما تواتر بيربولا يبغى جرا برتر جما دائما كديري كان كينيا كديري مو أورما هنده تبكى قدّا كوا إما كان نمون جدّو قلتني كوان براتك تفلتن نوتي إيش يو ولينجيسينو جدّو كينيا با كديريو واتبلسينه نغرفتا أبا كينيا وان فري نغدو هندن دا نوتي كديري فأججم تودا أنا كقولت هايدر إذا أكز جدّي أمانة وان براونتي نجافتا يوجراتي نجافتا دوبا يجون إرجاء خديري فيسك أبدو أنا فيسك أبدو هيدري فيسك أبدو وأنا كون أركامي أرارمني مي إن شاء الله فولدورا خينيو أكامي خديري نومال جتا كأوبسيس لوفي أنا نو كبكتنا جرو هيدري نومال جتا لبو تيتي ورنو داوتون إن شاء الله duraan dursa dhugaa dubbachuuf ustaaza waa'ee keessan dubbadhaa bakka guddaa nu biraa qabdanii namoota miidiyaa kanarraa namni baay'een akkuma sheexanaatitti yoo namaaf namni walitti bu'ee jidduu namaa deemanii gabaa bitatan garuu isin jidduu keenyatti cinqamtanii eda hanga bilbilaa haasofnee aarii irraa haga taphaatitti wanna jennee waan kana hordoftanii kadiiriin barbaaddanii ana kophatti barbaaddanii akkasi haayidar jidduu keenyatti baay'ee cinqamtanii rabbi jazaa keessan jeennatul firdoosi naa godhu bakka guddaa nu biraa qabdanii hawaasa oromoo jidduttis rakkataa turtanii kanaaf isin jazaa guddaa nu biraa qabdanii akkasuma jazaa keessan rabbi haa deebisudha waan biraa immoo Kadirni dubbii dhiifamatti tuuramte irra deebi'ee hin dubbadhu Kadirri bakka guddaa isaa qaba hin kabajjaanii obboleessa kiyyaa weellisaa Oromoo jaalatamaaf kabajamaa Oromoonis hunduu ni kabajjanii wanti nu balleessine yoo jiraate wanta kana dubbannee xumurre waan ta'eef irra deddeebi'ee wanti dubbadhu hin jiru maaliif badii nu bira jirullee waan jirullee walii ibsine haala daa'imni achirra dhufeenillee waa hunda inni nu beekaa haayidarii walitti illee nullee dhibne biraa deemnee jarris waliin taphatanii walitti hafanii waa hunda waan jiruufi Kadiri ammas gama keenyaan daa'imni sun haati ajajjee gara miidiyaatti dhufu irra deebi'ee dhiifama gaafadha akkasuma hawaasa namoonni mufachiifne namoonni dhimma kana nagahaan fixuu fi dhimmi kun isin cinqe dhiifama akka nu gootan irra deebi'ee kabajaan isin gaafadha daa'imni kan dhufeef hamtuu fi miti yaadachaan yoo jiraate haayidaraa ibsu. Galatoome haasawwan dheeraatee bu'aan qabu carraa inshallah Kadir keenya boodarratti nashiidaa nuufitta agartee nu araarsitee nashiidaa haaree baastus دلت ما سيندران ركراتوس أسيب بيخا إن شاء الله كتاب متاخذ ساستيسو هيدر إن شاء الله تعالى نمنا مرة دبرس نقلتهم فتني أناس كدير لسما جت دعوته تكن حواس مسلمة كمبرات اللي هند جني في إنسي خد دعوة تاجرون أكسم قرتي ماتي قرتي علم إساتي زر ربي سبحانه وتعالى مجعل دبسه أباغيان ليفمان خرد جيه ترى مجعل إن شاء الله تعالى بودو مثلا إن شاء الله جونا أبان الموت أرون بيججب دور إن شاء الله سن سوتا جونا مه خديرينس دامس خديريس دامت أنا دامت لبوته زارا في حواسة أرجعتنا مكو مسا ديتنا كانوا داوتش يروحنا في دامت إن شاء الله تعالى نوتي موتوكو كايون تنياس تكا الدنيا ترى ولينجران إن شاء الله تعالى أكيد جرو بريد الله ولينجران إن شاء الله نقوم متشيسي مال ندامت إن شاء الله بديت سنتنا الراو مال جت إن شاء الله أنا كبديت يو بديت دوغان أنا جلك ودبسني في تجرا هنقف هنكي أبا هنكي أبصار هنكي أكا أدارو موتي يكيت مرامو دورو كادا أدا في سينا أورمو كسنجرتو تناف أكا يكات أنس بلس أبان فرس بلس إنما قدتي يكيه مرام تاكا جد وصو أمو كمرا متاتي دبين تسوغت أمتي كلا لمتوتي يكي أيوت كمرامو هيون يوكاورا مغتايتين
dubbatu beekuu danda'a. Kanaaf ammas wanti deddeebi'een uummata keenyatti immoo Kadir obboleessi kiyyaa abbaan kiyyaa goonni keenya isinirra yookaan an isatti aanaa innatti aanaa maaliif jennaani gama hundaani islaamummaadhaani oromummaadhaani tarii namoonni amma ibidda qabsanii deemaa jiran kun warroota kaleessaa Kadir Martu irra bobbaa jiran an kaleessa yeroo osoo Kadir miidhuu barbaade osoo Kadir tuquu barbaade maqaa isaa takka kaasee hin beekuu bi'an akka kiyyatti jechuudha. Maaliif jennaan amma dura yeroo Kadir Martu ilmaan Oromoodhaa ijoollee Oromoodhaa shamarran Oromoodhaa bakka argatanii gudeedaa yeroo takka ittiin dubban yeroo inni hayyuu Oromoodhaa qabsaa Oromoodhaa dubbatu arrabsaatiin ture takka ittiin dubbanni kun maalidha jaa'ee isaa qabuu fi akkasumatti dhiise ilma namaati dogongoruun mala akkasumatti dhiise ammallee waa hedduu irra utaalee beekeetiin kan hin balleessinillee badii kiyya akkuma kaleessa Kadir wajjin haasawinettiin badiin kan kee intervii kan kee jalqabarraati waan ta'eef gaafii kan kee kan jalqabaasanii fi wanta kana situ as baase waan ta'eef dogongorri kan kee achi jiran jedheen mucaa kana miidhatti dhiheessuun dogongorri kiyya jedhee akkasitti dogongora sanis fudhatiin jiran. Kanaaf ammoo an wanti gaafiif deebii sanarratti dhihaadhe maalidhaaf ummata gidduu keenya deemee ibidda qabsaatiin jiru. Ragaan ummata kanaa amma Kadirree fi olola oofaan jiru ummanni jedheetiin ture. Ummata keenya hundaa miti warroonni olola oofanii fi warroonni abidda qabatanii fi kan jiran ammallee ragaa waan kanaa nuti wali araaramuu kana jibbaadhaaf koomentii gubbaamee warroonni daawwachaatiin jirtanii ummata keenya kabajamaa nama meeqatu wali araaramuu keenya gammadee koomentii gaarii barreessu jira. Nama meeqatu waan kana hawwutti jira. Nama meeqatu nu araarsuudhaaf dhufe. Nama meeqatu gidduu keenya sirreessuudhaaf dhufe. Hin jiru. Nama takka nama lama. Abu Muazin malee gammaa nama tokko arginan. Nam tokko hundumtuu lakkoofsa keenya qaba. Hundumtuu adreesii keenya beeka. Hundumtuu nama nuti wajji jirruufin waan nuti hojjennu hunda ifaaf bilisa dalagu jirra waan ta'eef jechuudha. Kanaaf ammoo ololli akkasii namni wal ajjeesee gumaa ni fixata. Namni wal waraanee gumaa ni fixata. Namni waan fedhe wal gadhee gumaa ni fixata. Kadirin osoo qaamaan jiraadhe sammuu isaa dhungadhee yoo ni balleessan yoo ittiin balleessinillee dhiifama gaafachuun ni danda'a. Garuu ammoo warroonni ololaan deemtan warroonni keessaa sheekota fakkaatanii areeda dheeressitanii YouTube gubbatti sooshaal miidiyaa gubbatti kijibdanii afuuftaniin ana Kadir lubbuu kee caalaan jaaladha. Feesbuukii yaa miti osoo anaa na gubee waa takka ittiin dubbadhu. Kadir jechuun anaafis Oromoofis maal akka ta'e isinis beektanii nutis beekna seenaan Oromootis beeka. Waa'ee Kadir keessaa nurra Kadiritti aantanii warroonni abidda qabsiisan siyaasaa keessan sirreeffachuudhaaf siyaasaa keessan bareeffachuudhaaf warri ibidda qabsiistanii yoo har'a abidda buutan malee falli keessan hin jiru. Nutis qabsoo keenya Kadir irrattis ta'ee hayyuu Oromoo irrattis warroota deeman kallattii garaagaraatiin gama ta'een nutis qophooyineetiin dheenaa kana kan hin jedhu namoota nagaa namoota qulqulloo osoo hin taane warroota balaadhaan deeman warroota yeroo namni walitti bu'e abidda irratti beenzilaa fi karabii taphatee fiigu. Gartee daran waan san itti jabeessu malee maaliif yeroon kun yeroo dhumaatiin zabanuun akhiri jirra yeroo dhibeen addunyaa guutuu sodaachisee jiru jirra maal qaba yoo an dogongor an namaa miti an ilma namaatii miti jechuu jira baran yoo hin dogongore maal qaba yoo hin dogongore Kadir aaree waan an jechuu danda'a inni waa takka Kadir ol bahee waan takka nan hin jenne awwalta naguu keessaa Kadir ol bahee afaan waan badhaate kan dubbannee yoo dhufanii waliin araarsan maal qaba an ilma namaati makhluuqa yoo hin dogongore maal qaba akkamitti hin dogongore maaliif an maali waan ta'eef waan hin dogongorreen an waan maal ta'eef hin dogongore yoo hin dogongore maal qaba Kadir aaree waan barbaadan jechuu danda'a an Facebook hiyee gubatee tarii aaree waan barbaade hojjechuu hin danda'a garuu namoonni abidda qabatee kana qabsiisuu malee hirdhisuudhaatti maaliif deemna akkanaan itti boomnaam qiyaamaa qabrii dukkana gabbuun deemtanii kan dogongore dhiisi osoo hin dogongore maaf dhuftanii wanti kun sirrii miti waan jettan Kadir aaree waan san gochuu danda'a viidiyoo kana kaasi waan jettan an hin kaasu an ummata Oromoo an isiniif dalagaa bar waan biraatiif hin dalagu an Kadirin jalattis jigee matattis jigee dhiifaman gaafa laakiin ammoo warroon an jechuudhaaf dhufeen warra olola abidda qabatanii fiigan kijibdoonni keessaa sheekotiin warra areeda dheereffatanii assalaamu alaikum jedhee sagantaa isaanii eegalan kijibdoonni YouTube gubbatti dhaqaa laala YouTube gubbatti nuti fedhe sagantaa kan daawwatu sin goone gartee dhugaa yoo haasofne ani haadhas mucas gama sinin mijaaheen Kadiris atis gaafachuu dandeessan allaabii sana keessa harkan qabu an seen an jenni yaalii kiyyaa fi fedhii kiyyaan ala seenan yoo an kijibee rabbiin itti ragaadha. أبشر نتكلم كلا رب جرا رب النبي جرا خالق النبي جرا أن صبان جرا أبشر والله واتك أنا أتى ربي أتى وأنا جان إلما ما ينسود عنه والله إفي فول نفسه جرا سلاو يوني هاسويني هاساوتو
haasawa fida beektaa haasawni kun dubrummaan qabu jaran dhumu haasawa fida yani ifi wal cabsen lafeen arabaa waliin dhaamaleen waliin cabsitu jambarte ifi wal cabsite oromoon ifi wal cabsu jira obboleeyyan kiyya arra guyyaa arraa shayxaanni hoongaawe munaafiqni hoongaaye gartee kana keessa gammachuuf deemu kan bizineesaaf nagadaaf deemu hoongaaye viidiyoo kana gartee akka isin waan gartee laayifii baate ati sayxuu qadirii saquu hawwiin qaba ta'asin dura maxxanfamteesh gartee waanuma takka shari'aan maslaha wal cinaa qabaati gartee yani gaafa rasuulli bismillahir rahmaanir rahiim jee barreet abaabakr ta'e umar ta'e nama taatiin barreessin jee gartee min muhammadu maji maslahaadhaaf rasuul irraa haqi jeen didnee saabtichi dinaa irraa haqe sanii viidiyoo kanaas isinis khaasaa qulqulleessa viidiyoo torbaan kana deeme qulqulleessa isinis warri daawwattoota keenya Kadir irratti viidiyoo haasoytan khaasa Heydar irratti haasoytan khaasa Zara irratti haasoytan kanarratti illee haasoytan ani isinis laanii mee waan dhufee namni naan jiru hin dubbadhu tana rabbuma wantattiin dhiisa malee waa hedduu naan jaan inshallah shayxaanni hongaa'e shayxaanni akka khaleessa gallakkifameen guyyaa ciidaa waan kana dalage hin milkooyne nuti milkooyne injifannoon teenya araaraa itti fufti bilisummaan oromootis itti fufti milkiin teenya tajannataatillee itti fufti Kadir kiyya galatoomi irra dabruu keetiif galatoomi alaa tuhibbuuna an yaghfira Allahu lakum jaa rabbi sirraa jaalatu akkana amantii teenyaatu waan tana nu ajaja aadaa teenya tana nu ajaja waa takka walitti hin qabnu fageenyaan ati gartee UK jiraatta ani Minnesootaan jira isin lafa arabaa jirti inni biyya teenya Oromiyaa jira jaaluma obbolummaa fi sabaatiitu waliin nu fide malee waan biraatii miti warri asirraa koomenti dhaan nama arrabsu waan adda adda dheengadduma soomanii namni akkami nama arrabsa obboleessa kiyya dheengadda kalee soomanni kee kun akka rabbi beeka wallahu a'lam ati warra jahannam ta'uu rabbiin galmee sirra katabee jira rabbiin karadhu immaa jannata ta'uu mala hin beeytu obboleeyyan kiyya Kadir gartee jannata keessa nu dura deemuu mala ani gartee dura deemuu mala hin beeynu huwa a'lamu biman ittaqa uffanni kun sodaa nama hin garsiisu koofiyaantu sodaa nama hin garsiiftu nama rabbi subhanahu wa ta'ala sodaatu rabbiin waan inni laalu gartee rabbiin qalbii fi hojii tee laala rabbi sodaadha islaam warriif hin jettanii maqaa islaamummaa moggaafattan Khadija Muhammad Aisha Kadir Heydar gartee Zara Jamal jettanii moggaafattan rabbiin sodaadha wal dhiisa araara buusa ani jara kana akkuma nan gartee private hin barbaade maa barbaadanii araara hin buusina kijiba hedduun isi asumarraa gartee namni hanqeessa laaluuf mata duree Kadir Martu jo barreeffate Heydar barreeffate Zahra barreeffate Abu Muaz barreeffata na'am walii loluun obboleessa kee tokko daangaa tarkaanfate tumsiif jetti akkaataa qabdi wal arrabsaan jenne safu aada haraami fi halaal qabna jabaadha inshallah taala rabbi jechaan isin jaaladha Kadir kiyyaatillee galatoomi sa'aatan hojii turuuf dhiyootan cufa waliin haasa'u jirra yeroo dheertuu waliin haasa'u wal beeyna carraan uffannitee hayyamtee أفيرات إنج أواتي أسرنا أرجمو خيتيف والله قرتي من القلب إلى القلب قلبي رقم قبلي تقلتو من سجا زهرة لهم وقتي تنهلكن كانت تيسي هي دري سكنت تاعي هندي خيسانو أني سكنت تاعي كاميرا ماني سبالي سخينيا سكنت تاعي isiniif dabarsuudhaaf galatooma waan kana qulqulleessuu dhufne dhumatti arrabooda homaa hin jirtu Kadir kiyya waan nuun jettuu fi ergaa isaa maal jettan inshallah daqiiqaa takka takkaan isinii kanna inshallah taala obboleessi keenya Kadir dhugaa qaba aareetiin jira nashidaa bareedduu si haa yaadatu inni agarsiif hawaasa keenyaaf dhaamsa dabarsa nashidaa bareedduu isaa san dheengadda yoo argitan beeku guyyaa lama sadii laayivii saniin barbaade anu galatoomi bar saniin barbaade laayivii gaafan seene نشيدا سابنا نتيجة سناتو لقويا ميكايش إنقدس كليسا سيروزن والله بالله كربي رجال أن كدير نيمبيكا كدير نبنا كجاري يو نمني بالليس يو نمني واحد تان اتهاس في أولاد توفي ملء كدير نما جاري ده نم إيمان سيبه وركوه أنت يلاقي نم أمة خنابي لا فين ساجب حاكم قافته ركوبيتنا حاكم أبيت إنجرا نوفجش تبي ملء وادنتا أسا أوروسا قطع تشوفي متي قرتين نوجه تبامه هنگام ما ركوب جرا أسوأ تياتة قافته يجوا لكن نمو نما كان ركوب ساتو نم أنا يجي ركوب كنا نم نقدوسه نه وانتا يجون كابو قام براتي نمو دائم نسافون دائم خين قرتي مي رجال بي رجال أفدم نيوتي عرفات خدير يجون حيدر تو في جبيراتي بيتو تاني لفخاياتي عرفات خدير نما أكمي أكته نما سمو أكمي أبو نقرتني مي خراب رباطني حالني براتو تمجسافي رجوع أروم ما سيد تجاهمي خدير تيجي تاني هيدر رجل تاني مي عرفات خدير كنا مي فلات تقول أكني جرو جرين شامي مدرسة سافي أبا نساق نوية شك أبساي نوية شك ورجع مقطع خفلين أبا نساق أنا اللي مي إساتي دائما خنا مي اسمه مان جام بربادين المخينيا المخيسني أبوليس خينيا جام سني مجاهد مي دائما خنا مي ألفورا مي قطيسا مي برتيسا مي حال إن تنجرات فنا خدير ولد بساتي مي رجع مي إسنيسا رجع بديم تاني مي أنا إسا أكو مخليسا وام بربادين حسب تنسني دلس واعي سنجت تسلك وبنكابو
alhamdulillah Facebook yelle gubate anum rabbina ngubini Facebook sunitille wontin dhagahame xiqqosi hedduu nama rakkata hedduu nama dhokata hedduu midhama hedduu itti ol baase namoota hedduuti connect qabam haa gubatu baga sababa kanaan gubate homaati miti laakiin ammoo mee kuno arafaati ni jira yoo barbaadan boros har'as ammas isin dhiyeessuu danda'a daa'ima kana mee furmaatatti dhugama oromummaan nuti dhagahame mucaan kun akkuma argitan nama haasaallee beeku nama barumsallee qabu biyya keessas ta'u biyya alaas ta'u barsiisaati oromoodhaaf gumaacha gartee ana waan biraa haasawus hin barbaadu badii eenyu akka balleessee namni qixasitti ittiin beeku ni beekam badii tan haa dhiisnu daa'ima kana mee gartanii abbaan kun nu jecha wareegama isaa kaffalee daa'ima kana mee bakkatti godha nama 8,900 da'oosh jiramiin yooriin dogongore lakkii daa'ima kana cinaa dhaabbannu daa'ima kana oliin fuunu kadiriif ammoo inni kadirillee miidhame daa'imni kunillee miidhamuun qabu warri jettanii warri yaaddan daa'ima kanaafi kuno isinitti kenneera abbaanis kunootiin haatis jirti daa'ima kanaaf mee yaada mee teenna ganaa ololeen irratti obsani gaafiif deebii isaa irratti dhumarratti arafaati dhumarra maal dhaamta jennaani ummata keenya amantaadhaan naannoodhaan gandaan lagaan kutaadhaan akka waliin qoonni dhaamaafi tanan ummata kiyyaa dhaama daa'imni xiqqaan kun jechuudha ka amma namni laayibii bahee akka waan maraatee garaa quufee nyaatee ummata garaa nyaatee quufne waliin buusuudhaaf dattaafatu daa'imni kana dhaame tokkummaa jaalala walqixxummaa ummata keenyaa kanaaf dhaame daa'ima kana mee daa'ima kana bakkatti godhaa kunoo oromoo isin ho'aa kunoo Kadir wajjin dubbadha ana wajjin dubbadha daa'imni kun kiyyaa miti na dhagaama waan abbaan ta'e waan hin beekuuf sitti hima waan daa'imni kun ta'e bakka daa'imni kun jiru waan hin beekuufi daa'ima kana kunoo ho'aa tanas ho'aati meetiyya haa balleessus baadhuun an ummata oromoollee akka hin taanetti waan hin taane hubattanii waan kanarraa gara hin taane fahamtanii osoo nan gaafadhu waan barbaadan balleessitaniin an dhiifama isin gaafadha isinis billee dhiifama isin jira tanaaf ammoo dubbii tanas abumaa ho'aa hundi keessatti dhagaa jirti lakki dongoo goraa daa'ima kana cinaa dhaabbanuu jettanis isin na dhorka abshir waliin keenya akkuma Kadir jee kan hawaasaati mucaani innis hawaasaati hundinuu hawaasaati maashaallah nama sumarraan beeyta na qomatu jira arraba hedduu qoofu jira waan kana keessa maaltu sunaqee ummata kana keessa maaltu sunaqee ummata gandummaa ofu maarummaa ofu gandummaa ofu tinjiru sila gandummaa ofne walit dhiifnee namu walit baana jechu kallatti jira kaan Awurooppaa jira kaan Ameerikaa jira kaan Afrikaa jira kaan Midilistii jira obbolummaa wali qabna obbolummaan na ajaje tanaafi waan kana godha ani YouTube hin qabu YouTube guddifachuu hin deemu gartee waan kana gartee isiniif ibsu nuti akka araaramne jechuu fi jidduu tanatti isin gartee warri diliidhaan kallattiidhaan namarra duultan dhaabbadha jechuu fi Kadir kiyya galatoomii isinirrattillee dheereesse Zaaraanis dadhabdee namu gara hirribaa ceehuu jira inshallah mee Kadirarra nu akaa'u boodarratti anaatu ergaa dhaamtu gabaabdu takka isinii dabarseetumaan inshallah sekendii 5 isinii dabarsee deema Kadir kiyya bagarra nu dabarte anattillee ka artee cufattee ka ba'uu dandeessu hin baane kaleessallee garee keessa waliin teenyee wal qabbaneessinee wali qofallee du'aa'ii walii goonee mucaallee walii kannine yeroo garii naa kannite yeroo garii Heydarii yeroo garii gartee hawaasaa kannite akkasitti gartee waliin turre rabbi sirraa jaalatu arrallee dhiifama isaaniitillee qabaltee jirta ergaa fi nashidaa takka irra nu haayite habiibi nu gammachiisi adda du'aa'ii nu godhi nu galchi atiitu baabaa keenya haayyeega amma mucaan waa takkallee waan amma bakka haasa'amu kanatti mucaan biyya tana dhufa taaban qabu mucaa kiyyaaf gaadha waa'ee mucaa kiyyaa achuma keessatti abaamu mucaa kiyya irraa haasa'uun barbaachisu tumatti dhaabbatu as bakka dhiifama wal gaafanne daas dhume gargaarsaa fi kun nan barbaachisu nashiida gaadha mucaan isuma kana nashiiduma waan tan qofaan isinii kaaya jechuu kiyya irra kaaya اللهم صل على محمد من بين رحمة صاحب الآيات اللهم صل على محمد من بين رحمة صاحب الآيات بسم الله جفار مقازاني ربي سنفكني أكو قلني لما تكوني حبيب الرحمن بارك تنكمني في كل زمان رسول الياسري من بني أدنان رسول من صاحب لساني يا كني برباد ديمو تلوكو بانغار فموي يا كني جال لساني بده برباد ديمو تغيري بوبو فرارا فموا أباك يا رسول منو وي السلام عليكم اللهم
وسلم على سيدنا رسول محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وانا ابو بكر دبر مال ترى صاحب رسول انقفا ساب مراوي وابرا نفني والانسان قاريراي الريب قمنا النبي قافا قاريرا لفنتي سني جيني جيس جلبكو كان الراس مان سيبيادو يا رسول امين ونبنكو عبدو ميلا ساجلا بابني والبيسات بابني سنجانا على زي جسمي نسات مما نزار رسول الرد مال الراتات جاني رسول الربا دمكني أبا بكري كيا أبا فوب ليس كيا يا كناف جئ لك سوى الرب دنيا ندم جيني فون جسمي كان جرو اتتفني في ميري في كان كانوا ترو صبري أكسه ربي نمر فايرو وي اللهم صل يا كنيم برباد ديمو تلو قبا غرفمو وي يا كني جال لساني بودي برباد ديمو وي ركيري بوبهو أرارا أفمو أباك يسول أمينو السلام عليكم وي أباك يا رسول أمينو صلى الله عليه وسلم أباك يا مصطفى الأمينو صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على شفينا رسول محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد الله أكبر أكاكنا تيجا الله أكبر الله أكبر أكنا خدير كيا بكبر سيمبل تطنا إن شاء الله تعالى رب سيالا فيسو نموان تان كيسبتي جواتي تو سربا كيس يواس دي بيس جوات تانان سينجالا دا أبشر إن شاء الله تعالى الله أكبر ربي سر جالت الله أكبر الله أكبر ما شاء الله وان نبشر نصيفته وان هدولان غرتي نبو هرسته ربي سبحانه وتعالى سرها جالتو غلطو من سنجا وبلسخي يدرس باي غلطو مي اتيس ان شاء الله ربي سر هاسونين دو يوني هاسونين ديبني دبي تنر ديبني فين مال قرآن تو سمونا قب قرآن سجود قب قرآن آية قب مال هاسوني هنقب وان ميل من ما هساوي إر ولولو صحابوتا تو غرتي جدو ساين ركني أركما تكا أدان هنباني غرتي علمنا ما كون غرتي ربي سبحانه وتعالى ولا يزال مختلفين إلا ما رحم ربك علمنا ما هو الدبور راهن ديمو ربي نما رحمته قول إف ملي أكرم والإنجيلات ولذلك خلقهم قرتي يا دا أدى صحابة يدفع أمو قرتي رأي أدى والدبن رسول جدو تاني تاي وأمرهم شورى بينهم فإذا عزمت فتوكل على الله والمريد دولار قرتي إيجا ولمريد صحابة خيتو جديمي توكل أو جيش أبسطاج عن دولار أدى سنيف دي خيسانو غلطو ما دا قرتي نمني أكا أدى توكو دنفا يادا توكو قرتي بدينا يادا يعني خي نمو توكو ما ولد دفني الحمد لله أسنجيني غلطو ما هل كان غاري سنفاتاتو أنيس أرور ربي يشافول ربي ورباد لغو نوهاغودو ربي نسنين تكيسين غجا خافمتن خبا الدنيا تنرفتن خبا خافمتن خبا دوتن غجا قيامة فول ربي دابتني وبلجنك يا ربي سبحانه وتعالى حسودا أنو بكم جرون دتي إرولي هذا برو نمنو يو نمني خلتي دان ولرت دولة أرارا بربادا غرتي أبار سامتي إرجالتون نما يدو ولت أرار سودا ربي لنسان جالتا كأنه ولي حميم جاء أكا أنا أكا فرا أكو بليسات هاني جران أرى أمو أنا في أتغرتي خوانا دادا أفو إرادي بي توبدون سنجا لا هؤلاء ولا هؤلاء بين ذلك سبيلا كدير وجنجرو غرتي هيدر ولا زارا جدو تنا غرتي منافقني بربادا منافقني إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فرعون قد سينو بليجن كي غرتي سنيف ربي سبحانه وتعالى أكن نقولين كدير كيناس ربي هلافسو قرآناس ذكري ربي هلافسو وان ربي في رسول جبني سبرتي هاجب بسيسو وان غرتي حواسني خينيا جالتو سبرتي هاجالتيسو جال حواس خينياتي ربي نواخنو تامنتي نواخنو تايمانا نواخنو ربي ورسول وجه مع النبيين والصديقين والصالحين غرتي ورساني وجهته جنة خيسن واغورو نمني نمجالته وجهتا المرء مع من حب يوم القيامة سنيف جبادا نسنجا سنرت ديرسنه دايكا خدان جنة دفنه سنرت ديرسنه دبين نقطه ولله يفيفو جدوته يديبن شيطان كنو غوري اعوذ بالله من الشيطان الرجيم جنة ولد ديبن غلطوما نسنجا زهرا غلطومي اتيس هلكن غاري صفاتو هيدر كياس غلطومي خدير كياس غلطومي ورينو دا وتنندنو غلطوما نسنجا ان شاء الله تعالى وري شير غودس كانو عرب سيس كانو
فارسيس من داخل سنغلات ربي راركتني أنجم خيجان ديفا ما يون سجنتا تنخيس الدغوغوري اسنغرتي اسمو فتشيس خدير في هيدر في زارس ديفا مناغودا حواسني خينياس ديفا مناغودا نهفلشا ربي نراقل كل نبي نراقل كل أنغري تكاين كابن خدير وجنجرو هيدر وجنجرو زارا وجنجرو ربي سبحانه وتعالى مولين نجرا وانا فتاتي نمتك غرتي ربي سبحانه وتعالى غرتي والرب جالتو نهاغودو اسمرت نسن راغبابسا نجي في رحمن النبي خينيا محمد صلوات ربي وسلام عليه إسافي أهلي إساتي في ماتي إساتي في صحابوت إساخن دبرتي في خنديرا ولين هاجراتو إلى يوم الدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سجنتا برات إن شاء الله خديريس إسن شوف أولك أبني ديبنا وبلا يسخن عرفات جويا عرفات لاتيس إن شاء الله أنا والبرسيسنا ولي سجنتا داغونا أسمرت عمره ربي نجي أن ورا ولا ركنوا عقولو جرو بريدو جرادا إيمان رجرادا شهادة رجرادا هورا بولان سرينجا هلكن غاري جويا غاري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى اللقاء. عليكم السلام ورحمة الله. أهل الذكر دعوى شغوف يراهم دماته في الأنوك السنين أهل الذكر كنوا قبائي برسيسو برتو تديني أهل الذكر دعوى. السلام